Jaalalli ani siif qabu jaalala laphee irraa maddedha. Jaalalli kee addunyaa naaf bareecha. Nageenyi koo bakka jirtutti si haa ga'u jecha magaalaa Finfinnee keessa kan jiraattu jaalallee koo hawwii dabalaaf. Hawwii koo akkamati nagaa keetii jireenyoo akkamsitti jira? Ani yaada keerraan qofaa fayyaa koodha. Hawwii koo xalayaa kana karaa miidiyaa kanaan kan siif ibseef sababa baay'ee waan hin qabuufidha. Hin dhageessas jedheen abdii qaba. Dursa garuu wanta anii fi ati waliin dabarsine buloonni koo miidiyaa kana dhaggeeffatan yaada naafaa hiran jedheen haala anaaf ati itti wal barre sana booda sababa eenyuun akka adda baane isaanittan himu. Obboloonni koos yaada naaf hiran isiniin jedha. Hawwiin mucaa bareedduu fi amala baay'ee miidhagaa kan qabdudha. Xiqqoo garuu amala dafee aaru kan qabdudha. Anaa fi hawwiin kan wal barre yuunivarsiitii Bulee Horaatti ture. Anis isheenis ergan takka mooraa yuunivarsiitii waan galleef akka tasaa isheenis anis kaafeef fayyadamuuf gaafa dhaqnu wal bukkee teenyee fayyadamne. Turtii xiqqoo booda osuma sodaadhu maqaa koo itti himeen maqaa ishee gaafadhe. Isheenis hawwii naan jette. Sana boodas ani Dambidoolloorraan dhufee ishee jennaan isheenis immoo Shaggar naannawaa galaan naan jette. Mucaa Finfinnee dhaqaa ati jedheen waan baay'ee kaasnee haasofne. Isheenis anis gara doormii keenyaatti bilbila wal jijjiirree adda walirraa baane. Hawwiin barattuu kompiitar saayinsii yommuu taatu akka carraa ta'ee anis akkuma ishee fiildiin keenya tokkodha. Haa ta'u malee turtii waggaa tokko keessatti humnaa ol walitti siqne. Turtii waggaa lamaffaa irratti garuu kadhaa meeqan jaalallee waliin taanii ani obsuu hin dandeenye. Humnaa ol natti bareeddi. Nama kaayyoo ta'uun ishee immoo humnaa ol laphee kootee onnee koo lixxe. Egaan isheenis jaalala koo hubattee tole gaafa naan jette gammachuu argeen beekneen arge. Osuma jaalala wal faana jirru waggaa lama xumurree boqonnaadhaaf gaafa gallu boo'ichaan ture kan adda baanu. Gaafa mooraa itti deebinu garuu anis isheenis gammachuun keenya adda ture. Jaalaluma ho'aatii wal faana erga turree booda waggaa sadaffaa keenya irratti garuu oduu namaan adda bahuun dirqama ture. Irra caalaatti immoo hawwiin osoo adda hin baafatiin aaruu ishee walitti nu buuse. Ijaan qofaa kan ishee ilaalus na taasise. Ijaan ilaaluuf immoo wanta jibban iyyuu dirqama ilaalu. Kanaaf si ilaaluun koo anaaf quubsaa hin turre. Hawwii amma seeraan na dhaggeeffadhu yoo na dhaggeeffachaa jirta ta'e. Ani dhugaa laphee kootiin si jaalladha ture. Si yaadas si fibbadhas ammas waan tokkollee kan hin jijjiiramnedha. Jaalalli ani siif qabu jaalala laphee irraa maddedha. Jaalalli kee addunyaa naaf bareecha. Kan si ajaa'ibu ergan si jaalladhee booda maalummaa sirba jaalalaa naaf gale. Har'a garuu oduu namaatiin gaafan of biraa si dhabu garaan koo na rifate. Deebi'ee natti dukkanaa'uu jalqabe. Hawwii intalli maqaan ishee Caaltuu jedhamtu sun anaaf siin gargar baasuuf kan uumamte natti fakkaata. Daafii isheen oduu sobaa gara keetti fiddee sitti odeessiteef ati immoo osoo adda hin baafatiin narraa calluma jettee adda bahuun kee gaaffii yoo natti ta'es ani garuu dhugaa isaan sitti hima. Mucayyoo Caaltuu jedhamtu kan afaan walitti dhufeenya hin qabnu. Garuu isheen ofii ishee akka na jaallattuu fi anaan waan na barbaadduuf walitti nu naquudhaan immoo ati ana irraa adda baatee sana booda icciitii qabattee jirtu yookaan jaalala naaf qabdu baasee natti himtee kiyyoo ishee jala na galfachuuf karoorfattee gara jaalala keenyaa seente. Sababa ati karaa banteen immoo anaaf siin adda baastee qofaa qofaanuu hanbiste.
waan hedduu nurratti taphatte. Anis dubara ijaan arguu hamman jibbutti gaheen ture. Garuu siin jibbuu haa turuu ija hamaan si ilaaluu tasumallee hin dandeenye. Hawwii koo ani dhukkubsadhee gaafan barnoota addaan kutee gara biyyaatti deebi'u ati galagaltee yoo na hubachuu baattes ani homaa sitti hin qabamne. Jaalalli ani siif qabu har'a illee hin dabale malee hin hir'anne. Kan akka koos jaallatu jira jedhee hin yaadu. Yoo nuti tokko taane oduun diinaa nu bukkeetti bu'aa dhabeessa ta'a. Kanaaf hawwii koo dhugaa jiru hundaa amma barteetta jedheen abdii qaba. Amma ati barnoota xumurtee akka jirtu nan beeka. Garuu dhugaa koo fudhadhu. Tokko taanee waliin jaalala keenya haa gabbifannu. Ani sababa jaalala keenya yoon dhukkubsadhes amma garuu barnoota koo xumuree si barbaachattan jira. Kanaaf hawwii koo bilbila keenya jalaa kaasi. Obsuu dadhabeen miidhamee jira. Kanaaf deebii naaf laadhu. Kana caalaa akka miidhamu na hin taasisiin. Balleessaa koo yoo wallaales kan inni si balleesse hundasaaf dhiifama siinan jedha. Deebii kee yoo fedhe kee ta'e karaa miidiyaa kanaa sin eega. Yoo immoo siifan bilbilaa jette gammachuudhaan sin eega. Kanaaf adaraa kee hamma kanaatti na hin miidhiin. Beekta garuu yeroo baay'ee jaalala keen maraadheera. Dhukkubsadheeras. Kan si dhibu garuu yeroo hundasaayyuu jaalaluma keenidha. Abjuu fi jaalalaan wanti dadhabamu hin jiru. Jaalala koo dhugaa kana gadi hin dhiisin. Na amani tokko taana. Jaalalli jiraannaan waan dadhabnu tokkollee hin jiru. Kanaaf naa deebisuu hin dagatiin. Ana jaalallee kee firoomsa Waaquma magaalaa Dambidolloo irraa. Hawwii ammallee si waliin tokko ta'uu nan barbaada. Nagaatti. Akkam jirtu dhaggeeffattoonni Oromiyaa Maas Miidiyaa keenya irraa qophii keenya irraatiin akkasiin bohaartan abdiin keenya guddaadha. Egaan qophiin keenya irraa asumarratti xumuraa xalayyaa kanarraa akkasiin waaqayyabattanis ammas dabalataan abdiin keenya guddaadha isiniin jenna. Xalayyaa obboleessi keenya firoomsaa Waaquma magaalaa Dambidolloo irraa nuuf ergen isiniif dubbisee kee asumarraan obboleettiin keenya Hawwii dabala. Xalayyaa jaalalleen jeequmsiif erge akka itti deebii itti laattu siin jenna. Si gaafannaa ergaa qabdan kan nu geessuu barbaaddan karaa lakkoofsa teelegiraamii 965489613 nuuf erguu dandeessu. Subscribe, share, like, comment gochuun nu jajjabeessaa nu deeggaraa isiniin jenna. Qophii biraa haga walitti deebi'u yeroo gaarii.